Fiilmiin Soolanee anaaf akka piroodiwuseraatti fiilmii koo isa jalqabaa yoo ta'u, fiilmiin kuni mudannoo fi taatee guyyuu hawaasa koo gidduutti ta'uu keessaa muraasaa fi utuu akkas ta'e utuu akkasiin sirrate jedhee waan yaadu keessaa muraasa addeessuun kan barreeffameedhaan. Fiilmii kana hojjechuuf baajata guddaa miliyoona 5.2 kan fudhate yoo ta'u, hojjennee xumuruuf waggaa 2 ol nutti fudhateera. Sagantaan eebba fiilmii Soolanee sanbata duraa fuula keenya duraa yookaan adoolessa 6 bara 2016 sa'aatii 8 irraa eegaluun hoteela Internaashinaal Ilillii Kaasaanchisitti argamutti geggeeffamuuf qophii irratti argamnaan. Ogeessonni aartii, abbootiin qabeenyaa, abbootiin aangoo, dhaabbileen siyaasaa, miidiyaaleen, dargaggoo fi barattoonni, maatii fi hiriyaa hidhata hojii keessanii waliin wal affeeruun akka irratti nuuf argamtan kabaja guddaadhaan isin waamneerraan. Galatoomaa.